Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti sosochii maasii ispoortii gaggeeffame. Hooggantoonni kutaa magaalaa Faanaalee, miseensonni jaarmiyaalee dargaggootaa fi hawaasni kutaa magaalittii sagantaa kanarratti hirmaataniiru. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhina kutaa magaalaa Boolee obbo Dabalee Hayiluu ispoortiin hawaasa fayya qabeessa ta'e horachuu fi walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf hawaasni hundi torbee guutuu hojiin dadhabaa ture sammuu isaa haaromfachuun fuula ifaa ta'een hojii isaatti akka bobba'uuf bifa idilaa'een torbanitti yeroo tokko sochii maasii ispoortii akka kutaa magaalichaatti taasifamaa jiraachuu himan. Kaayyoon maasii ispoortii kana gaggeessineef tokko hawaasa fayya qabeessa ta'e hawaasa misoomaa uummachuu keessatti qooda taphatu olaanaa waan ta'eef sana mirkaneessuudhaaf maasii ispoortii kana asitti kan gaggeessinedha. Inni lammaffaa immoo walitti dhufeenya hawaasa keenyaa yookaan kutaa hawaasa garaagaraa cimsuu keessatti qoodni maasii ispoortiin taphatu olaanaadha. Akkuma jedhamu ispoortiin jaalala, ispoortiin fayyaadha, akkasumas ispoortiin guddina waan ta'eef kana hunda as keessatti kan hammachiise bifa kanaan walitti dhufeenya hawaasa keenyatti illee cimsuudhaaf kan guyyaa irratti gaggeessine ta'uusaa. Sosochii maasii ispoortii kunis hooggansa sadarkaan jiru qaamolee nageenyaa fi hawaasa kutaa magaalichaa kan hirmaachise ta'uu ibsuun ispoortiin fayyaa fi jaalala waan ta'eef hawaasni hundi faayidaa ispoortii irraa argamu hubachuun fayyaa isaa eeggachuun torbaniin sochii qaamaa taasifamu kana irratti hirmaachuun barbaachisaadha kan jedhan immoo itti gaafatamaa paartii badhaadhina kutaa magaalaa Boolee obbo Girmaa Kabbadaati. Hirmaattonni saganticha irratti argamuun sochii maasii ispoortii kana taasisan walitti fufinsaan ispoortii hojjechaa fayyaa qaama isaanii akka eeggatanii fi hariiroo isaanii cimsan dubbataniiru. Ispoortiin kun kana bicha wantaan jabina qaama keenyaa dhibeewwan adda addaa irraa akka dhibee adda addaatiin saaxilamne kan nu gargaarudha. Jabina qaama keenyaa yoo jennu ispoortiin kun jaalala ibsaa hawaasni idilaa'ee naannoo isaa hundarratti muuxannoo irraa fudhatee akka hojjetu kan idilaa'ee itti deemamaa jiru. Ispoortiin kun itti fufiinsaaf akka hojjetamu hundi hawaasni namaa daa'imnis dargaggeessis hawaasa namoonni gurguddaanis odoon jedhin ispoortiin qaama hundaafuu nama hundaafuu barbaachisaa waan ta'eef hawaasni keenya asitti dhufeetu ispoortii kana akka nu waliin hojjetu jechuu barbaada.